Sajaki bora pateni daga tirkade garamollata sangala kawe kokde Sajaki bora pateni daga tirkade kotona romya sangala kawe kokde Sajaki bora pateni daga tirkade kotona jambi sangala kawe kokde Sajaki bora pateni daga tirkade kael sololo sigala kawe kokde Kata sabne ko sinar gotale kata sabne ko sinar gotale ande mera yo mujhe jab fate ande mera bo mujhe jab fate kata sabne ko sinar gotale kata sabne ko sinar gotale ande mera yo mujhe jab fate ande mera bo mujhe jab fate walitti deebinee jirra turtii daqiiqaa tokkoof walakkaa kan hin caalle eebbisaa addunyaa isin afeereetan jira. Eebbisaa addunyaa yaadachuu kan dandeessan yookaan dagatamuu nama hin qabnedha jedhee tana mana guyyaatti ooyiruu keenya keessa illee yoo sosochoonu Oromoo cufti yaadataa oola. Akkamiin yaadata yoo ta'e yaadannoo guddaa namoota addunyaa kanarraa dhalli namaa waa lamaaf kan hin dhalatu tokko gaafa dhalatu dura tokko immoo gaafa dhalate yookaan gaafa dhalate jiraate. Isaanis immoo namoota du'anii jiraatan kanneen ittiin jechuu barbaadu kanneen akka Naggasaa Hordii, Waaqoo Guutuu, Elemoo Qilxuu, Oliiqaa Gandalfaa jaarraa hedduu keessa kan boqotan jaarraa tokko oliif akka Baaroo Tumsaa fa'aa, Waaqoo Guutuu fa'aa, ni beektu Qees Guddinaa Tumsaa fa'aa, jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa jechuudha. Namoota jaarraa hedduu keessatti lubbuun isaanii eega darbe waggoota dhibbaan lakkaa'aman keessa jiran kanneen ammarraa kanatti dukkaa jiraachaa jiran yookaan anamma fakkeenyaaf yoon isinitti kennu fakkeenya koo kiyya yoo fudhattan anaan nama lubbuun jiru keessaa tokko garuu ani hin jiru namni na beeku hin jiru maatii korraa akka rafee kan garuu jaarraan amman keessa jiru kana keessatti waggoota dhibba lamaan dura kan lubbuun isaanii darbe kanneen akka Baalchaa Abbaa Saafoo fa'aa kanneen akka Elemoo Qilxuu fa'aa Agarii Tulluu fa'aa namoota jajjaboo akka warra dhingiddaa dhiisi Yoosef Gammachuu fa'aa Eebbisaa Addunyaa fa'aa Daadhii Galaa fa'aa yoo dhiisne isaan hin beekna dhaloota keenya yookaan warra ijaan argine booddee dhabneedha jechuudha. Garuu kanneen isinitti dubbadhu waggoota jaarrota lamaan sadan arfan darban keessa namoota turanii jechuudha. Isaan akkamitti yaadannoo qabu akkamitti yaadatamu yoo jettan isaan seenaa guddaa hojjetan. Dhalli namaa gaafa du'e osoo hin taane gaafa seenaan hojjetin du'e. Kanaaf namoota keenya keessatti namoota jaarraa kanaa keessatti immoo keessattuu seenaa guddaa hojjechuun dirqama Oromummaa keenyaa ba'uu qaba. Maaliif ati dacheedhaaf egaa dhalatte dachee kanaaf bu'aa tokko argamsiisuu qabda. Fakkeenyaaf amma Mister Maandellaa hin beektu. Maandellaa yoo seenaa isaa isinitti himuun barbaachisu mucaa isaa tokko seenessa. Naanis jedhee raadee mucaa isaa moggaatu. Naanis jechuun maal qabdee dhufteef dachee kanaaf kan jedhu yookaan arjummaa maalii qabdaaf dacheef kan jedhudha. Jechi kun gaafa gara afaan Oromootti hiikamu jechuudha. Maaf isiniin jedhe inni wanta godhi qaba. Waggoota jaarrota darban keessatti waa hedduu hojjeteeraaf Oromoof hojjechuu baatu Afrikaan waan guddaa hojjete Afrikaa keessa kan jiru Oromoodha waan ta'eef achi keessatti sabni keenya gargaarameera jechuudha. Inni saba kana eega gargaare isheen immoo dhufte erga dhufte maal qabdeetii dhufte jedhe maqaan ishee iyyuu ergaa ta'u. Namichi moggaasee kun nama jabaadha. Maaliif eenyuun maqaa isaa dhala isaatti moggaasaa jira jechuudha. Kanaaf isiniin jedha boloota wantoota baay'ee dubbachuu osoo hin taane wantoota baay'ee beekuu wantoota baay'ee irratti olii galuutu irra barbaachisaadha. Yoo wantoota baay'ee irratti olii galte bakkoota baay'ee ga'uu dandeessa. Ooyiruu jiraattu guyyoota cufa keessatti ati tattaaffii gootu seenaa hojjechuudhaan malee yeroo kee keessatti guyyaa tokko si jalaa gochuu qabu. Yoo jabaattedha jabaatti yoo tattaafatte bakka yaadde kan ga'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf of gantee saban eenyummaa keessan kenna. Yeroo kamatti wanti hundumtu hin darbe. Kaayyoo siin jedha. Kaayyoo jechuun jecha qubee jaha yookaan qubee torban caalleen kabarroofte aga lubbuu keessi gaafatu.
Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een hin dubbatu garuu bakka dubbatan hin jiran. Dubbachuu qofa miti bakka dubbattu gahuu qabda gochuu qabda. Kanaaf turtii hedduu keessatti akka waliin turru abdii nan qaba. Deebinee gaafa walitti turru waa baay'ee irratti dubbachuu dandeenya. Amma gamanaan Eebbisaa Addunyaas na feereeraadhaan seenaa isaa bal'inaan jaarraa meeqatti akka qabsan bara meeqa dhalatee bara hunda isaa seenaa isaa tokko tokkoon qabadhee isin dhufa. YouTube kana like, subscribe gochuun, share gochuun hiriyoota keessan akka naaf affeertan isin jedha. Guddaa galatooma naaf jiraadha. Na wajjin turaa turtiin keessan Eebbisaa Addunyaa faana ta'u. Belai terroka duge akai ngate, dia kombede somsada kawe kokude. Sore nili kolukai kupon nade, dia kokun bersama wargiade. Kadali bora padenu, kagatir kade, garamola tanggada kawe kokude. Kadali bora padenu, kagatir kade, madawala butanggada kawe kokude. Ekdom Oromo Pembina Kristen, Usia Pauropa Amerika Kristen, dan kedapatnya akan mengadakan, Yole de Berkornsi akan mengadakan. Yang umat Oromo, di sini dia rapat batu, kembali Kristen lerati itu, wali wala maju, kau wali kepaju, rato badino via lagati maju, nia budika, ketema jadika, kana korisa.